namoonni baay'een YouTube eegaluu barbaadu. Garuu erga eegalanii booda yeroo gabaabaa keessatti abdii muratanii dhiisu. Haa ta'u malee YouTube akkuma nama iskiil yookaan ammoo ogummaa biraatti barachuun dirqama. Iccitii fi mala isaa sirriitti beekuun ammoo milkaa'ina keetiif murteessaadha. Kanaaf barnoota YouTube guutuu bilisaan isiniif qopheesseera. Koorsii kana keessatti akkamiin YouTube karaa sirriin akka eegaluu dandeessan akkasumas iccitii YouTube mara wal duraa duubaan isiniif ibsa. Koorsii kana erga xumurtee booda dogoggora tokko malee YouTube irratti milkooyta. Galii namoonni biroo irraa argatan caalaa dachaa 3 hanga 5 fi akkasumas isaa olillee argachuu dandeessa. Akkasumas qabiyyeen kee vaayiraal bahuun namoota hedduu bira siif ga'a jechuudha. Kanaaf sabiskiraayibii naman kadhattu namoota sirra caalan yookaan immoo namoota sabiskiraayibii sirra qaban dheettee kadhachuun sin barbaachisu jechuudha. YouTube auto recommend si godhaa, qabiyyee kee ifumaaf recommend si godhaa, suggest si godhaa yookaan immoo namoota hedduu bira ifumaaf siif sin dhaqqabaa jechuudha. Kanaaf mee yoo qophooytee jiraatte gara barnootatti haa seennu. Paartii kana keessatti ammoo YouTube jalqabuun duratti waan dirqama beekuu qabnu 5 wal duraa duubaan isiniif kaa'eera. Wantoonni 5 amma isiniif himu kun baay'ee murteessaa fi akkaan barbaachisaadha. Wantoota 5 kana hin beektu taanaan ammoo yookaan ammoo irraanfattee YouTube eegalte taanaan carraa YouTube irratti milkaa'uu, galii dachaan argachuu fi akkasumas qabiyyeen yookaan ammoo viidiyoon ati maxxansitu vaayiraal bahuu dhabuun rakkatta. Wantoonni 5 kun baay'ee murteessaadha osoo YouTube chaanalii hin eegalin jechuudha. So rakkoowwan kana irraa of eeguuf dirqama wantoota 5 armaan gadii kana beekuun baay'ee murteessaadha. Mee wantoota 5 kana wal duraa duubaan haa ilaallu. Inni jalqabaa email